kana caalaa waan hamraa ibsachuu dandeessa boora. Egaa waa'ee ijoollee kanaa yeroon dubbachuudhaaf jedhu waan hamraa waajjiru akkam fayyaa keeti waajjira fayyaa isaati garuu yoo ilaaltanettani kun naannoo magaalaa keessa utuu deemu naannoo jiituutti makiinaan rukkutee waaqayyooti lubbuu isaa oolche yeroo darbe abbaan isaa utuu dhufanii na duukaa dhabatee na tola bakkaana achi tola jechuu baatanitti garuu maal jechuu barbaade ijoolleen kun jiru inni kun namni hubatu muraasa garuu dhaabbanni kun hawaasa hundammattoon tajaajila. Hawaasa hundammattoo jechuun miidhaa qaamaa isaa qabaatu haadhiisuus dhalatee lafa jira wanta ta'eef ijoollee kanan tajaajila. Sadii duraan kan ka'edha dhufanii nu gaafatanii mana barumsaa keessa ijoollee akka isaan jiranitti illee ergasii dhufanii nu duukaa hojjechuudhaaf ijoollee kana gargaaruudhaaf waamicha nu godhanis ammas baay'ee guddisee galateeffachuu barbaada. Egaa waan jechuu barbaadu maalinni mana keenya keessa hawaasa keenya keessa waan hedduutu jira. Tokko isaanii sirriitti nu danda'u. Kan haati waan qabattee jiru kan abbaan irra jiru. Haati waan kan jiru. Askeessoo laatan baay'ee. Amma kan laatan abdiin keessi qotiis rakkoo akkasii qaba. Ofiisaatii barumsa irratti fayyaa isaatii waan tokko dhibee qabu akka itti yeroo laatan itti. Garuu aabaa caalaa barreeffatee waa gochuu danda'u. Ijoollee kanaaf maaltu barbaachisaa? Vocational training center jedhama barbaada. Vocational training center. Ogummaa isaaniitiin waa hojjechuu danda'u akka ogummaa isaaniitii yaada isaaniitiin. Malee barumsa kanamaatiin iddoo garaa isaanii ga'uu hin danda'an. Iddoo yaadan ga'uu hin danda'an. Garuu ijoollee kana wajjin ta'anii haatis abbaanis wajjin hojjetanii kan ijoolleen kun waa hojjetan waan adda addaa hojjechuu danda'u. Kanaaf dhimma kana wajjin yeroo adda addaa hin kaasnaa garuu xiyyeeffannoo addatti irratti hojjechuu waan dandeenye vocational training centeriin magaalaa kana keessa jiran dhaabbanni barataa ufaas duukaa hojjechuudhaaf gara fuulduraatti yoo isaanii yaadanii ijoolleen kanaaf kan fakkaatan kan siree irraan kaanis baay'ee jiru waanta ta'eef ammaas kana caalaa baay'ee dubbachuu hin barbaadu garuu guyyaa tokko magaalli keenya xiyyeeffannoo itti laatee baratti namoonni miidhaa qaamaa adda addaa qaban yeroo ammaa kana himaataan illee yoo isaan tokko keessatti argaman malee hin fudhatu warra dhageettii dhabeeyyiin warri qaroo dhabeeyyiin yoo isaan keessatti kurfaanii himaataa keessatti 100% akka isaan waan ta'a garuu isaan kana eenyu yoo ofitti dabalee hojjechiisuu hin barbaadu. Ijoolleen ofiisaan hojjechuu barbaadan jiru mana namaa keessa qulqulleessuudhaan hoteela keessa qulqulleessuudhaan dhuguma hojii hojjetuudhaan namni ofitti butu hin jiru. Akkasumatti ilaaltan amma achi yeroo ta'an yeroo isheen sagalee kan dhageessu namoonni akka waan hafuurri seexanaarra jirutti Yesuus jedhaa turan. Garuu wallaalummaa irraa kan ka'edha beekanii miti. Ijoolleen kun garuu akka fedhii isaaniitti waan hojjetan yoo hojjetanii waan guddaa gochuu danda'u waan ta'eef manni barumsaa keenya burqaa beekumsaadha. Kan mootummaa jala jirra. Walii wajjin hojjennee magaalaa keenya keessa dhokatanii kan jiran Oromiyaa mara keessa Itoophiyaa mara keessa baay'eetu jiru waan ta'eef xiyyeeffannoon itti kennamee kan hojjetamuu qabudha jechuu barbaadeen kanaaf dhaabbata kanaaf galatoomaan jedha harka keessan dabalatanii akkasumas